Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaa TVCM jira jirtu baga jiraattanii baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha. Namoonni jalqabaaf gara chaanaalii kootiitti dhuftan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Akkasumallee namoonni fedha keessaniin maatii naa taatanii na jajjabeessaa jirtan koomintiidhaan keessaan dhuftanii jabaadhu itti fufii hojiin kee baay'ee gaariidha jettanii na jajjabeessaa jirtanoo guddaa galatoomaa galanni keessan guddaadha. Koomentiini wallahi waan nama jajjabeessa keessaa isa tokkodha jechuudha. Maaliif namni yaada qabu achi jalatti qooddata. Namni tokko nama ta'e namni hin dogongorre hin jiru, ansirrii hin jira jechuun hin danda'amu. Kanaaf nama biraa qabaatame immoo nama gorsu qabaachuun iyyuu waan guddaadha. Akkasuma dogongora namatti himee yoo gaarii jiraatan jajjabaadhu namaan jedhanii nama jajjabeessuun waa yoo walii taa'uu dhiisan iyyuu haasaan gaariin sadaqaadha jedhanii haasaa gaarii walitti dubbachuun kunnumti kun waan guddaadha kennaa caaluudha isiniin jedha. Akkasumallee ammallee waan barbaaddanillee na gaafachuu dandeessu. Dogongorri yoo jiraates immoo akkasuma akkana jajjabeesse akka timtan abdiin qaba inshaallah. Viidiyoo guyyaa haddaa keessatti jechuudha. Viidiyoo adda addaa isinii qabadhee dhufee jira. Gorsaa fi akkasuma qophii bashannansiisoo chaanaala kanarratti isinii dhiyeessuudhaaf qophiidha inshaallah. Yoo rabbi nu gargaare wantoota isin fayyada yaade wantoota adda addaa argachuu dandeessu. Kanaafiyyuu sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Gara viidiyootti isin dabarsa. Abbaa feete iyyuu ta'ii bakka feetetti dhadhu guddattu saba kamirraallee kottu social media irratti wal beekna ta'u qaamaa wal beekna ta'u hiriyaa koo taateennaan siin jaaladhaa siin kabajaa ilaalcha gaariin siif qabu agaraan siif laafa guyyaatti gara laafummaa koo garuu akka gowwummaatti fudhatte guyyaatti gaarii siif yaaduu akka dadhabinaatti fudhatte itti fayyadamuuf yaalte akkasuma guyyaatti daangaa yookaan sarara diimaan siif kaa'ee irra ceete guyyaa sanaatti ka'ee kabajan siif qabu jaalan siif qabu akkasumas ilaalcha gaariin siif qabu akka fooqii Sooriyaaf Afgaanistaanii daakuu ta'a jechuudha. Guyyaa sana booda waan feete yoonaa taate waan feete yoonaaf goote waan biraaf lafa taate yoon sirra deeme bakka duraatti si deebisuu hin danda'u. Ilaalcha gaariin si duraan siif qabu yookaan kabajan duraan siif qabu si qabaachuu hin danda'u. Kun dhalootuma komaatti kun namummaa makoodha. Hammeenyi uumamaan dhiiga koo keessa jiru yeroodhaaf ciisa malee hin du'u. Yeroon fedhetti dammaqsuu hin danda'a jechuu barbaade. Abbaa feete iyyuu ta'ii bakka feetetti dhadhu guddattu saba kamirraallee kottu social media irratti wal beekna ta'u qaamaa wal beekna ta'u hiriyaa koo taateennaan siin jaaladhaa siin kabajaa ilaalcha gaariin siif qabu agaraan siif laafa guyyaatti gara laafummaa koo garuu akka gowwummaatti fudhatte guyyaatti gaarii siif yaaduu akka dadhabinaatti fudhatte itti fayyadamuuf yaalte akkasuma guyyaatti daangaa yookaan sarara diimaan siif kaa'ee irra ceete guyyaa sanaatti ka'ee kabajan siif qabu jaalan siif qabu akkasumas ilaalcha gaariin siif qabu akka fooqii Sooriyaaf Afgaanistaanii daakuu ta'a jechuudha. Guyyaa sana booda waan feete yoonaa taate waan feete yoonaaf goote waan biraaf lafa taate yoon sirra deeme bakka duraatti si deebisuu hin danda'u. Ilaalcha gaariin si duraan siif qabu yookaan kabajan duraan siif qabu si qabaachuu hin danda'u. Kun dhalootuma komaatti kun namummaa makoodha. Hammeenyi uumamaan dhiiga koo keessa jiru yeroodhaaf ciisa malee hin du'u. Yeroon fedhetti dammaqsuu hin danda'a jechuu barbaade. Tole egaa akkuma argitanii gaarii namaa yaaduun gaarii ta'uun ofumaaf malee namaaf miti. Eenyuun illee yoo ta'e yeroo inni gaarii namaaf yaadu gaarii gaarummaadhumaan deebisuudha. Yoo waan hin taane isinitti yaadallee isin gaariidhaan deebisuudhaa fi yeroo hundumaa gaarii ta'anii jiraachuun ofumaaf isiniin jedha. Rabbiin nama gaarii namaa yaadee ofiifis gaarii hojjetee jedhu rabbiin nu haa godhu. Sababni isaas ofumaaf wanti hundinuyyuu namni wooma facaase haammataa jedhanii inshaallah rabbiin nama gaarii hojjetee seenaa galmeessee waan sooshaal miidiyaa fedhe haa ta'u kan itti fayyadamnu waan nu fayyaduuf saba ofii fayyadu rabbiin nuuf godhu isiniin jedha. Akkasumallee namoonni tokko yeroo gara sooshaal miidiyaatti dhufu yeroo jalqabaa wallaahi ijoolleen kun baay'ee tokko nama rarani baay'ee tokko natti tolanii inname isaanii wajjiniin nu faana turaa isiniin jedha mee ilaalaani. Tottolfattee tiktokii hojjechuufani. Ijoolleen nutti kofalti. Maal? Kootuma nu kaase. Lakki maal nutti kol? Maaltu bade? Mana kotota kana keessatti immoo ijoolleen nutti kofalti. Maanta waaqa. Ijoolleen
Akkuma argitan ijoolleen kun jechuudha maashaallah kaameraa isaanii normaalii isaanillee dhugaa rabbii wanta adda addaa kanarraallee akkan ilaalutti bilisa jechuudha maaliif nuti yeroo sooshaal miidiyaatti fayyadamnu namootan wanta tokko quba hin qabne waan gaarii dabarsuun giddeetaadha jechuudha maaliif waan hin taane yeroo dabarsine namni akkana qulqulluun gola keessa jiran akkuma argaa jirtan qulqulluun rabbiin qofa haa ta'uti garuu akka nama tokkotti immoo waan gaariitti fayyadamuutu nurraa eegama siniin jedha waan daawwattanii guddaa galatoomaa ulfaadhaa siniin jaalladha.